Reenfi Hasan Nasrallah argame madaa tokkollee kan hin qabne ta'uun beekame. Gareen tikaa Beeruutii fi doktoroonni qorannoo reenfa Hasan Nasrallah irratti taasisan ibsa bal'aa kennanii jiru. Hasan Nasrallah bara hooggansaa isaa Hizbullah humna jabaa fi sodaatamaa abbaa giddu galeessaa taasisuun hojii ulfaataa isaan hojjetan ijoo waltajjii addunyaa ta'ee jira. Hasan Nasrallah garee kana misaayila baalaastikii hidhachiisuu hanga rokettiilee ammayyaa'ootiin Liibaanos bira darbuun Hamaas dabalatee hidhattoota Iraaqii hanga Yemenitti inji waraanummaa kennuu dabalatee meeshaalee waraanaa hidhachiisutti sochii bal'aa seenaa waraanaa abbaa giddu galeessa jijjiiree raawwachuun isaanii dhagahamee jira. Gabaasa bal'aa kanala YouTube Oromiyaa 24 News irraan qindeeffannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana haa ta'u. Ganaan Hizbullah haaraa filatamee nama musliimoota biratti kabajamuu fi jaallatamuun Nabi Muhammadiif qaccee sanyii isaanii jedhamee kan himamuun Sheekh Hashim aangoo hooggansaa garee kanaa fudhachuun gabaafamee jira. Namni kun eenyu kan jedhu irratti odeessa qindeeffannee jirra. Gama kaaniin haleellaa jimaataa galgalaan hoogganaa ijoo Hizbullah tokko dabalatee hooggantoonni sadarkaa garaagaraa Hizbullah 20 Hasan Nasrallah faana ajjeefamuun isaanii gabaasii ba'aa jiru ni mul'isa. Bal'inasaa qabannee jirra. Bikeenya like gochuutiin jalqabaa yoo yaashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaa abbaa giddu galeessaa dabalatee kan gaanfa Afrikaa bal'inaan kan isin biraan geenyu ta'a. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanala YouTube keenyaa dhuftan subscribe gochuun odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaa hordofaa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qoodaa. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti turtii gaarii. Reenfi Hasan Nasrallah argame madaa tokkollee kan hin qabne ta'uun beekame. Gareen tikaa Beeruutii fi doktoroonni qorannoo reenfa Hasan Nasrallah irratti taasisan ibsa bal'aa kennanii jiru. Hasan Nasrallah bara hooggansa isaa Hizbullaan humna jabaa fi sodaatamaa abbaa giddu galeessaa taasisuun hojii ulfaataa isaan hojjetan ijoo waltajjii addunyaa ta'uun afarfamaa jira. Hasan Nasrallah garee kana misaayila baalaastikii hidhachiisuu hanga rokettiilee ammayyaa'ootiin Liibaanos bira darbuun Hamaas dabalatee hidhattoota Iraaqii hanga Yemenitti leenjii waraanummaa kennuu dabalatee meeshaalee waraanaa hidhachiisuutti sochii bal'aa seenaa waraanaa abbaa giddu galeessaa jijjiiree raawwachuun isaanii dhagahamee jira. Reenfi Hasan Nasrallah kan argame yoo ta'u akka maddeen doktoroota Yemenitti reenfa Hasan Nasrallah irraa madaan tokkollee kan hin jirre yoo ta'u iddoo haleellaan qilleensaa raawwatame reenfi isaa argamuu miidiyaaleen biyyattii gabaasanii jiru. Maddeen tikaa Beeruutii fi doktoroonni akka Yemenitti qaama Hasan Nasrallah irraa madaan tokkollee kan hin jirre yoo ta'u sababiin du'a isaa dho'iinsa boombii sana waliin wal qabateen haala dho'iinsaan ukkaanfamanii ta'uu mala jechuun himanii jiru. Hoogganaan Hizbullah Hasan Nasrallah abbaa giddu galeessaa keessatti namoota ijoo maqaan isaanii ol kaafamee dubbatamu muraasa keessaa tokko yoo ta'an yaalii ajjeechaa Israa'el isaan irratti taasistuuf baroota dheeraaf miliquun fuula namoota duraa dhabamanii turan. Hoogganaan Hizbullah kun fuula namoota duraa haa dhokatan malee garee isaanii hoogganuu fi dhiibbaa uumuurraa daqiiqaafillee nuffaniin beekan. Bara hooggansa Hasan Nasrallah keessaa gareen Hizbullah misaayila baalaastikii fi rokettiilee danuu hidhachuun kan danda'e yoo ta'u kana namoo sodaa guddaa Israa'elitti uumuun bara kurnoota darbaniif naannawaa sanatti garee sodaatamaa uumuu danda'anii jiru jechuun miidiyaaleen garaagaraa leellisaa jiru. Nasrallah hoogganaa ta'ee yeroo inni garee kana dursaa turetti Hizbullah Liibaanos bira darbuun Hamaas Iraaqii fi hidhattoota Yemeniif leenjii waraanummaa kennuu fi meeshaalee waraanaa hidhachiisuun bu'aa olaanaa naannawaa sana keessatti buusee jira. Naannawaa sanatti diina guddaa jedhamtee kan waamamtu Israa'eliin haleeluu dabalatee opereeshinii garaagaraa gaggeessuun miidhaa salphaadha hin jedhamne Israa'el irraan qaqqabsiisuu kan danda'ame bara hooggansa Hasan Nasrallah ta'uu isaa hedduun ragaa ba'u. Bara 1960 keessaa kan dhalatan Hasan Nasrallah ba'aa Beeruut ganda Boorjii Ahmad jedhamtutti guddatan. Suuqii kuduraa fi muduraa xiqqoo abbaan isaanii Abdul Karim gurguree isaan jiraachisuun kan guddatan Nasrallah ilmaan 9 abbaan isaanii qabuuf hangafadha. Hoogganaan Hizbullah haaraa filatamee nama musliimoota biratti kabajamuu fi jaallatamuun Nabi Muhammadiif qaccee sanyii isaaniiti jedhamee kan himamu Sheekh Hashim aangoo hooggansaa garee kanaa fudhachuun gabaafamee jira. Sheekh Hashim Saifuddin hoogganaa waliigalaa Hizbullah ta'uun filame. Sochii isaa maraan hoogganaa duraanii Hizbullah Hasan Nasrallah waliin kan wal fakkaatu Sheekh Hashim Nasrallah faana Qur'aan irraa jalqabee hanga barnoota amantaatti akka baratee seenan isaanii ni mul'isa. Iraaq Najaafaa hanga Iraanitti barnoota amantaa yeroo baratanii deebi'an
walumaan Hizbullaa hundeessuun isaanii himamee jira. Namoonni kunneen lamaan waliin aarsaa kaffalanii walumaan injifannoo argachaa kan jedhu namoonni waa'ee isaanii keessa beekan. Hashim Saifuddin ilma Adaadaa Hassan Nasrallaa yoo ta'u, haaluma kanaan bakka Nasrallaa bu'uun garee kana hoogganuuf filatamanii jiru. Hashim Saifuddin abbaa manaa intala Qaasim Suleemaanii ganaan waraanaa Iraan duraanii ta'uun isaas beekamee jira. Hashim Saifuddin finxaalessaa Nasrallaa daran akka ta'etti kan amantu Israa'el, namni kun hooggantoota Hizbullaa jajjaboo wareegaman bakka bu'uun garicha ga'umsa isaa duraanitti ni deebisa jechuun ganamumaan tilmaamni olaanaa kennamaa jira. Namni jibbiinsaa maa Israa'eliin ni qaba jedhamee amatamu Hashim damee siyaasaa Hizbullaa hoogganaa turuun isaa ni beekama. Akka gabaasa Rooyitersitti Iraan faana hariiroo gaarii nama qabu ta'uu bira darbuun nama hordoftoota amantaa Islaamaa biratti haalaan jaallatamanii fi kabajaman qaccee Nabi Muhammad keessatti firummaa dhiigaa qabaachuun isaanii hoogganaa Hizbullaa ta'anii akka filamaniif isaan dandeessisee jira. Barnoota amantaa Islaamaa Iraanitti kan barateem Hashim Ayatollah Khamenei faana hariiroo michummaa addaa nama qaban ta'uun isaanii beekamee jira. Waggaa 64 dura Liibaanos keessatti kan dhalatan Hashim Idaanota faana hariiroo jabaa gaa'ilaan dabalamee nama qabu yoo ta'u, waggaa 4 dura Baagdaaditti haleellaa Ameerikaan kan ajjeefame intala Jeneraal Qaasim Suleemaanii fudhanii jiraachuun isaaniis himamee jira. Hooggantoota ijoo Hassan Nasrallaa faana ajjeefaman maqaan isaanii ifamee jira. Hooggantoonni ijoo Hassan Nasrallaa faana ajjeefaman kunneen baay'inni isaanii 20 ta'uu kan agarsiisu ibsi Israa'el, kunis haleellaa kibba Beeruutitti kan argamu biiroo olaanaa Hizbullaa irratti raawwatameen ta'uu ifamee jira. Gaafa jimaataa haleellaa qilleensarraa kibba Beeruutitti raawwatameen hoogganaa waliigalaa Hizbullaa Hassan Nasrallaa dabalatee hoogganaa ijoo Hizbullaa fi ajajaa humna waraanaa kibbaa Alii Kaarkiin ajjeefamuu isaa ibsi waraanaa Israa'el irraa kennamee ni akeekama. Kanaan alattis hooggantoonni Hizbullaa sadarkaa garaagaraa irratti argaman haleellaa guyyaa kanaatiin ajjeefaman baay'inni isaanii 20 akka ga'u kan himame yoo ta'u, isaan keessaas Ibrahim Hussein Jazni hoogganaa garee eegdota dhuunfaa Hassan Nasrallaa, Samir Tawfiq hoogganaa ajajaa damee haleellaa Hassan Nasrallaa, Abdullah Amir Muhammad Sabilini hoogganaa olaanaa damee ijaarsaa humna Hizbullaa, Ali Naif Ayyub hoogganaa damee to'annaa dhukaasaa yeroo tasaa Hizbullaadha. Haleellaa halkan jimaataa Israa'el qilleensarraan Beeruutitti raawwatteen hoogganaa waliigalaa Hizbullaa Hassan Nasrallaa dabalatee hooggantoonni biroo kan ajjeefaman yoo ta'u, gareen Hizbullaa gama isaatiin wareegamuu hoogganaa isaa ibsa baasee mirkaneessee jira. Sirni awwaalchaa hoogganaa kanaa yoomii fi eessatti akka raawwatu irratti gareen kun ibsa kennuurraa of qusatee jira. Israa'el garee hidhatee Liibaanos keessa socho'u Hizbullaa michuu Iraan isa dhiyoo fi kan bara dheeraa ta'e irratti xiyyeeffattee haleellaa geggeessaa jirtu itti fufuun hoogganaa olaanaa garichaa Hassan Nasrallaa ajjeesuun isheenii beekama. Gochaa Israa'el kanaanis Iraan keessatti gareewwan koonsarvaatiifiin ciccimoo hedduun biyyi isaanii tarkaanfii fudhachuu dhabuutti gammadaa hin jiran. Erga ajjeefamuun Nasrallaa dhaga'ameen booda hoogganaan olaanaa amantaa Ayatollah Khamenei osoo maqaa Nasrallaa hin dhahin garuu toora miidiyaa isaanii irratti haaloo akka ba'an barreessanii turan. Isaan dura garuu pireezidaantiin Iraan Masoud Pezeshkian kibxata darbee yaa'ii waliigalaa dhaabbata biyyoota gamtooman irratti haasawaa wayita taasisanitti waraana Israa'el Gazaa keessatti gaggeessitu qeequun haleellaa isheen amma Liibaanos irratti raawwattu deebii malee hafuu akka hin dandeenye akeekkachiisanii turan. Haa ta'u malee Pezeshkian kan baatii adoolessaa keessa filataman haasaa isaanii keessatti hooggantoota duraanii Iraan caalaa yaada araaraa dhiyeessan. Hundaaf nagaa barbaanna malee biyya kamiyyuu waliin wal dhabuuf yaada hin qabnu jechuun ibsanii jiru. Akkasumas mootummaan isaa humnoota dhiyaa waliin marii niwukilaraa deebisee jalqabuudhaaf qophii ta'uu ibsuun hirmaatota waliigaltee niwukilaraa bara 2015 waliin mari'achuuf qophiidha jedhan. Qondaaltonni Iraan olaanoon biroo fi ajajoonni eegdota warraaqsaa Islaamaa akkasumas tarkaanfii Israa'el biyya isaanii fi michoota isaanii ijoo kan ta'an Hamaasii fi Hizbullaa irratti raawwatteerraa haaloo ba'uuf yaada qaban yeroo ibsan haala hin baratamneen of qusachuutu mul'ate. Iraan gareewwan hidhatan lama Hamaasii fi Hizbullaa hidhachiiftee maallaqaan deeggartee fi leenjiftuu qabdi. Garuu hooggantoonni Teheraan haleellaa kallattii Israa'eliin biyya san irratti akka hin raawwatamneef dhorkuudhaaf caalaa Hizbullaa irratti hirkatti. Erga bara 1980 keessaa IRGC'n garee kana hundeessuuf gargaariyaas Hizbullaan gara humna waraanaa cimaa fi siyaasaa Liibaanos keessatti gahee olaanaa akka qabaatutti akka jijjiiramuuf deeggarsi Iraanotaa baay'ee murteessaa ture. Meeshaa waraanaa Hizbullaan Israa'el irratti dhukaasuu danda'u keessattuu misaayilii ammayyaawaa fi dirooniiwwan dhiyeessuun ijoodha. USA'n kanaan dura Iraan waggaatti maallaqaan $7 miiliyoona 700 akka kennitu himattee turte. Liibaanositti ambaasaadarri Iraan kan ta'an Mujtabaa Aman
torban darbee imbaasii isaanii Beeruut keessatti argamutti meeshaan quunnamtii peejarsi isaanii dha'uun akka malee miidhamanii jiru. Peejaroonni kumaatamaan lakkaaman kanneen miseensonni Hizbollaa itti fayyadaman dabalataan haleellaa lamaan dha'uun walumaa galatti namoota 39 galaafatee ture. Iraan taasise kanaaf Israa'el komattee garuu moobattiratti ifatti haaloo ba'uuf hin dhaadanne. Faallaa kanaatiin Israa'el baatii ebilaa keessa qoonsilaa Iraan Daamaasqootti argamu rukutee jechoota humna Quds Force sadarkaa olaanaa qaban 8 yeroo ajjeestetti Iraan saffisaan diroonii fi misaayilota dhibbaan lakkaaman Israa'el irratti furguggisuun deebii kennitee turte. Akkasumas Iraan ajjechaa hoogganaa siyaasaa Hamaas Ismaa'il Haniyyaa dhuma ji'a adoolessaa keessa Teeraanitti raawwatameef Israa'el himachuudhaan gammaatti tarkaanfii kamuu fudhachuu beeksisuu baattulleen haaloo ba'uuf dhaadattee jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa nuti sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaannee asumarratti golawama. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophii keenya like share gochuun waliif qoodaa hanga xumuraa odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.